yeroo sanatti dhugaadhaaf an deeme tun taane bakka miira haariitiin yookaan immoo xiqqoo yeroo sanatti jecha waan an miidhameefan bakka jecha sanarraa xiqqoo ooluudhaafan yeroo sana miila koo gara sanatti dabsan jechuudha. Guyyaa tokko dhugaa dubbachuudhaafan salaa masgiida galee hallaa akkuma jedheen beeku. Dhugaa dubbachuudhaaf silaa ji'ootama kanaa keessatti jecha kana nan qabadha garuu ani qabachuun barbaada. Maaliif nan barbaachisu waan ta'eef anan guyyaa tokko as hedduma biyya kana dhufeetiin deeme guyyaa jumaa deemee nan kadhadhe bakka arra murteessima lolatu natti baay'atee jennaanuma bakka nan kadha Yesuusuma nan kadhadhe seeneen ifadheen gar jedheen ifadheen sagalee gar qabadheenan seeruma nan kadhadhe gaafan kadhadhu bakka yehunii manfas afuura wayii jira beektachuun kan silol wayiitu jira baay'ee lolame beektaa baay'ee lolame naannoo guyyaa sadii wayii ga'een naannoo salaata subii irratti mucaa waliin gallutu ka'ee salaata aniin salaatu aniin manciisa naannoo salaata subii irratti ka'ee salaatayyuu cinaa kooti ka'ee tunni salaataa jiruutu akka huursa kaan isaatti dhufee dhagna koo kanatti namma beektaa akka huursa kaan isaa dhufee dhagna koo kanatti nammeetu maaliif kaatee yeroo 15 naaf hin goggooftu naaf hin salaattu naan jedha beektaa baqa yehunii cinqetii wayiidhaan natti namme dubbachuu hin danda'u. Yaaduma koo sana keessatti wanta akkasii immoo yeroo baay'ee durumaayyuu na lola beektaa wanta akkasii durumaayyuu na lola duroon jedha yaada koo sana keessatti maqaa Yesuusin yoggaan jedhu wanti kun nadhiisa amma maalan jedhaan yaada kootti waanan jedhu nama beektaa deebeen gachiisi ammas lammaffaa deebi'ee waanuma kana dhufeetu ka'iitii naaf salaate dheetu na jechuudha beektaa akka dhugaa hundaa'utti kana booddee guyyaa sana kaasee waa'ee amantii naasoo kana boodadheen waa'ee dhuma amantii dhiisee amantii dhuma kamirraayyuu nan fagaadhe walumaa galatti jechuudha. Kana booddee jarris narratti naqaanii narratti baranii na loluu jalqabanii suura koo galabbatu jalqabanii na arrabsuu jalqabanii bakka already narratti baraniiru hundi isaa narratti baraniiru akkan salaataan jirre akkan barachaan jirre barachaa jirtaa yaa barachaan jiraan nama guddaatu na barsiisaa jiraan jedhaan maaliif barachuun barbaanne walumaa galatti Pastor akkamidha waa'ee sadan tokkummaa kun ammayyuu naaf hin galle jedhee gaafannaan sadan tokkummaa kana yoo gad fageessitee qoratte sammuu kee dhabdaa yoo dhiiste immoo lubbuu kee dhabdaa naan jedhennaan achitti bakka ani garaa godhee hin gaafanne already macaafa qulqulluu kan jiru waan irra deebi'ee irra sidii deebi'a yoo gar malee gad fageessitee qoratte sammuu kee dhabdaa naan jedhee yoo dhiiste immoo lubbuu kee dhabdaa naan jedhe yeroo suma giraanatti galee dhiise bakka indee sammuu koo yoo qoratte sammuu nan dhabaa yoon dhiise immoo lubbuu koo dhaba amma fakkeenyaaf kana wal xaxaadha jechuudha already wal xaxaadha waa'ee sana kanaafuu tasuma kaleessa sin argamne boorus immoo hin argamu yoo inni kana garuu sadan tokkummaan ani ofii isaanii kitaaba sana hariisanii irratti barreessanii naadha malee jechuudha kanaafuu tasumaayyuu karaa dogoggoraa qabadhee akkan ture ofirratti bareecha. Namoonni mucaa kana bira hojjetan akka rakaa bira keessan ta'e yoo kophaa kee taates jilbeeffattuuti duruunfadhu warri kaanis otoo isinitti tollaan kadhattaniif natti tola. Garuu ammoo boleessi keenya ammoo fuula qorraa jilbeenfatu. Harka keessatti qabaa kadhadhaafis namantoonni. Ammoo waanan jedhu naa wajjin jedhi hafuura keessa gali. Gooftaa Yesuus Kiristoos. Gooftaa Yesuus Kiristoos. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Ati jaalala ta'uu kee. Ati jaalala ta'uu kee. Ani beekee amaneera. Ani beekee si amaneera. Guyyaa har'aa. Guyyaa har'aa. Waan hundumaa itti dhiisee si duukaa bu'u murteesseera. Waan hundumaa itti dhiisee si waliin bu'uuf murteesseera. Ati na simadhu. Ati na simadhu. Cubbuu koo hundumaas naaf dhiisi. Cubbuu koo hundumaas naaf dhiisi. Isaan karaa kee irraa kaadhes. Isaan karaa kee irraa kaadhes. Anatti lakkaa'in. Anatti lakkaa'in. Dhiiga keessa dhangala'e. Dhiiga keessa dhangala'e. Isa dhiisee deeme sanaa. Isa dhiisee deeme sana.
Guyyaa irraa deebi'a manachuu koo nan beeksisa. Guyyaa irraa sitti deebi'a manachuu koo nan beeksisa. Ani nan amanaa. Ani nan amanaa. Ilma Waaqayyoo akkati taate. Ilma Waaqayyoo akkati taate. Duutees guyyaa sadaffaatti du'a akkati kaate. Duutees guyyaa sadaffaatti akkati du'aa kaate. Deebitees dhuftee warra jiraniif warra du'an irratti akka faraddu. Deebitees dhuftee warra jiraniif warra du'an irratti akkati firdii kennitu. Nan amana. Nan amana. Mootummaa keettis na yaadadhu. Mootummaa keettis na yaadadhu. Maqaa koos Maqaa koos galmee jireenya bara baraa irratti naaf barreessi. galmee jireenya bara baraa irratti naaf barreessi. Ani nan amanaa. Ani nan amanaa. Maqaa Abbaatti, Maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti, kan Hafuura Qulqulluutti, Waaqayyo tokkoon ameen. Waaqayyo tokkoon ameen. Ameen. Baga nagaan deebite gara mana abbaa keetiitti ammoo Waaqayyo baga si gargaare. Waaqayyoof galannaa ta'u. Ililleen Waaqayyoon galateeffadhaa. Gooftaa galanne siif haa ta'u.